sarbiisa mirga namummaa irratti raawwataa ture. Isa kana armee keenya tokko boqqolloo hatte jedhee waan seerri ajajatu mana murtiitti dhiyeessin aangoo isaatiin gochaa ture. Sanaaf seera jala akka dhiyaatu iyyata dhiyeeffachaa ture karaa miidiyaa hawaasaatiin amma yeroo dhageenyu to'atameera waan jedhu bilbila balangaatiin ani naa erganii dhugaadha. Dhugaadha amma to'annoo waajjira poolisii aanaa dandoo mannaa jala jira. Hirmaatee hirmaachisaa jira asirraa. Maashaallah. Akkasitti asin beekama. namni kuma kudha tokko kun bar Mubaarak birrii dhibba takka takka osoo kenne birrii miliyoona tokko fa'i birrii dhibba takka takka maashaallah tabarakallah. Kas dafa guys follow goda anarra kaasati mana kaasati hunda kan tokko kumni goda tokko kun irratti mul'atu maaliif beeto gaachana sabaati gurbaan inni sagalee tees hundi keessan achumaan memberii taatu gargaarsi tuufachuudha hundi keessan follow goda memberii tuqa kanala thank you warri gifti kennar tanus akas bakka kanaatti kennam bakka kenniti arra gifti nu yaay umuri dara da bakka ga memberi nu mata member all of you akka account inna dabamni share goda gam let's go 15 shi so tola bal da account sadu yero to murati bakka sisen busa chuda red bale gurbaan akana amajiru kana follow goji sisa guddi sidi hunda nama follow goda mana follow goda warra gasira jiru khairi rajira እስላማቴ ክርስቲያናቴ አማንቲ በርባደ ቀባድ አማርኛ መሰባ ምናምን እዚህ ላይ ለእናታችን የሚረበረቡት ከላይ ጀምረ ከቤቱ ጀምረ ፎሎ አድርግ ዮርገሲ ፎሎ እንጎድ ሀደ ፎሎ ጎድ ህምቦታ አካሲዳ ፎሎ ጎዳ ማሻአላህ ወላሂ ሰገሌን ኮጅራ ኤየን ቡሰላ ሙባረክ ማሻአላህ ወላሂ ፈራ gammadeen beeku hedduun gammade rabbi sinaa gammachiisu wallahi rabbi sinaa gammachiisu rabbi siniif haa kennu waan kennisan keessa rabbi barakaa siniif haa kaa'u rabbi fuula namaa siniin dhaabiini waan gaarii hojjetaa jirtu jabaadhaa waan dandeessan godha namni asirra jiru hundi waan danda'u godheera tokkummaa jennu ustaaz Saadaa jennu obboleessa keenya Mubaarakaa jennu namni waan danda'u godhiin hin jiru namoota gastii kanarra jiru keessaati. Network kabe thank you for Jabada adara jabada Galatoma warri armee keenya gargaaraa jirtanii dhugaa baay'ee namatti tola baay'ee nama gammachiisa waasiiwwan ragaasaa namni jedhamu amma nageenaa ergeera qarshii 2,000 akkuma kanaan illee akka dhuunfaa kootti qarshii 2,000 dabarseen jira ammallee itti hafuufuu gargaarsi keessanii namoonni gargaaruu barbaadan kunoo akkaawuntiin asirra jira akkaawunticha isinitti hima yeroo tokko akkaawuntii 1,046,46,84,9 Said Aliyyi kan jedhu irratti armee keenya gargaaruu dandeessu armee keenya baay'een keessan iyyaafachaa turtanii amma kunoo fuulatti argannee jirra akkaawuntii Sheek Said Aliyyi irratti namoonni gargaaruu barbaadan mobaayil baankii keessan banattanii birrii 100 haa ta'u 200 haa ta'u 500 haa ta'u amma dandeessan 1,000 10,000 20,000 amma waaqayyo isinii kenne gargaaruu dandeessu jechuudha namoonni nama 12,000 amma asirra kan jiru namni 12,000 to birrii 200 galcheeyyuu birrii guddaadha jechuudha kanaafuu hundumti keessaniyyuu armee keenyaaf birmadhaa yeroo tokko akkaawuntii isinitti hima sirriitti qabadhaa akkaawuntii baankii daldala Itoophiyaa 1,000 Said Aliyyi akkaawuntii kana qofa irratti galchitu galatoomaa warri gargaaraa jirtanii iddoo garaagaraarraa waan dandeessan gochaa warra jirtan waaqayyo isin haa eebbisu armee ofii haadha keenyadha kan nun gargaaraa jirru armee ilmoo isheetiif ijoollee isheetiif jettee amma kana salphatti kana kabajuu qabna armee ijoolleen ishee akka hin beelofnee fi ijoollee isheef jettee armee salphatti kana nun immoo ulfeessuu qabna gammachiisuu qabna kanaafuu jabaadhaa warri galchitan immoo hamma galchitan koomentii irratti warri nu erguu dandeessan nu ergaa warri nu erguu namni maqaan isaa Asmaraa Def OS jedhamu maqaa Alex Taayyeetiin jedhee 1,000 armee keenyaa gumaacheera thank you galatooma thank you warri okay amma dabaree na fudha dabaree sirraa fudhu
Achi mocarraa nuu kenni. እሺ ሰውዬ ዱበዶሽ አካውንቲ ሙፈንደ Nagaan isiniif haa ta'uu dhugaan baay'een gammadee garmaleen gammadee waaqayyo isin haa eebbisu. Yaada kana warri fiddanii yaada kana irratti warri hirmaataa jirtanii harmee keenya akkasitiin ijoollee ishee beela oolchachuu fettee boqqolloo muka lamaaf jecha gaafa isheen tumamtu haadha ijoolleedhaa laphee konna cala. Utuu carraan kun kan keenya ta'e illee nullee kanumadha kan goonu. Namni bu'aan badii balleesseef illee yoo adabame boqqolloo muka lamaaf jettee taa'ii ka'edhamtee akka salphachuun qabdu turte haadhi deessee guddisuutii kaatee oolmaa ishee nurraa qabdu gaa gatiin haadhaa kanaan tilmaamamaa jechaadha dhugaa dabarsitee of laattee. Kanaafi haadha koo kanaafi birrii 30,000 gashaaf. obboleettiiko Dhugaa. Thank you Soye. Galatoomaa eebbifamii Soye. Ye'uunat itti xiqqaata haadha kanaaf kan mana binnee kan manatti gashinee kan isheen borganama ijoollee meeqa gargaaruu dandeessudha. Ijoolleen kun borganama jenereeshinii itti aanu kan biyya bushu ta'uu danda'a beektu dhugaa ani baay'ee dubbachuun barbaadu laphee koo baay'ee cabee baay'een gaddaa kanarraan kan hafe immoo qaamni seeraa haadha akkas godhu kuni utuu nuu adabameetu nuu gaafatameeti haadhadha nan beela'edha qoonqoon afaan hin qabu qoonqoon ijoolleedha ijoollee xixinnoodha daa'imni obsiin beektu daa'imni turiin beektu daa'imni waan keessa jiru hin beektu fidii malee hin beekan beekta ijoolleen xixinnoon naa kenni naa fidi nan nyaadha malee obsiin beektu beekta kan ammoo nama daa'ima qabutu beekaa. Haadha gaafa taatu harka kee keessaa gaafa dhabdu beeta qadabu koon gaafa duwwaa ta'u gaafa waan qixxaa qixxufteetti kennitu dhabdu gara kanattidha kan isheen deemtu kanaafi adaraa waaqa isiniin jedheera hundi keessan amma dandeessanii qursii keessan masaa keessan dhiisaati ijoollee kana akkasiin gargaartanii barbaada ijoolleen kun immoo borgana guddatanii namoota isaaniin gadi namoota amma darajaa isaaniirra jiran ga'u isaaniin guddisuu danda'u gargaaruu danda'u wal gargaaruu jechuun isa kanadha dhugaa baay'een isinitti boonee galatoomaa hundi keessaniyyuu fayyaa ta'aa isiniin jechuun barbaada adaraa gargaarsi keessaniin dhaabbatiin. Alaal kana dhukkubee amma gaa chaalenjiin eegalaafani. Chaalenjiin ani eegalu abdii keetaachoo dhufeera waan ta'eef qooyi isin galcha abdii koo hundi keessan al tokko mana fooloo gootanii warra gastiirraa guutu fooloo naa gootu tokkodha. Akkaawuntii keessan naa galtu sana booddee sheeriin hin dhaabatu membariin hin dhaabatu. Dhageessanii warra gastiirraa guutu fooloo naa godhaa. Sabbar seenaa. Mubaarak obboleettii teena Soyee takuma 30 kenne jette tana. Mubee sabbar seenaa alle. እሺ ኡስታዝ ሰዓድ ዱበዳ አቹማን ፎሎ ነው ኡስታዝ ሰዓድ immirkanoofne ragaa eeggataarra garuu namichi gocha kana irratti raawwate to'atameera jedhamaa jira. Mirkaneessinee ragaa dhaabbachiisaniifin. Kaasi kuno warra gastiirraa fooloo naa godhaa kaa warra gastiirraa fooloo naa godhaa. Hintoo hatamallee hin mirkaneessinallee obboleettii teennaa takuma 30 amma haadha teennaaf kennite ulfaadhu kabajamii hireen sibira haa guutu nama namummaa qabutu nama qalbiin isaa laaftutu nama rabbi qalbii isaa laafise nama namummaan kabajutu akkanatti ammootu kennee haasawa bareedaa kana haasawa ulfaadhu hedduu. Haadha keenya Soyeeni quxisuu keenya taatus biyya kanatti haadha keenya wallaahi laazim anaaf haadha nama kuma kudha lamaan 500 miti Soyeen anaaf haadha kooti wallaahi laazim waan yaani kana dubbachuu hin danda'u umrii isiinuu fadheeratu isiin haadha hiyyeessaati eegamaadhum daarektili galatoomi warra gastiirraa fooloo naa gootanii membarii taatii chaalenjiin jalqabameera. Mobile banking keenya irra kan lagaa hundi keenya. Gidduun abdii taachuu naa deebiftaa laata? Ishi. Mobile banking irraa seennu gaa al tokko dhiifamaa wajjin. Abdii abaabaa argadhu. Mobile banking irra seenuu fani. Kun riisiitiin kuni riisiitiin ati argaa jirtu kan amma tiktookii qorraan dhufe lafa hundi. Abdii abaabaa argi.
challenge eegalu fani. Koy, Abbu Jaa. Mubarak yeroo tokko miyuutii godhadhaati. Bilbila balangaanaa ergameera. Mirkaneeffachuuf. Hayyee. Hello. Hello. Oh, akkam jirtu? Jirtani. Naguma. Balaa. Alex Taayeen jedhama. Kada miidiyaa hawaasaa kanaan gaaffii tokko harmee keenya tokko miseensi poolisii wayii sarbiinsa mirga namummaa irratti raawwataa ture. Isa kana harmee keenya tokko boqqolloo hatte jedhee waan seerri na jajatu mana murtiitti hin dhiyeessin aangoo isaatiin gochaa ture. Sanaaf seera jala akka dhiyaatu iyyata dhiyeeffachaa ture karaa miidiyaa hawaasaatiin amma yeroo dhageenyu to'atameera waan jedhu bilbila baalangaati dhanina erganii dhugaadha. Dhugaadha. Amma to'annoo waajjira poolisii aanaa dalloo mannaa jala jira. Ayyee. Yeroo itti qindaa'ee galmeen yeroo gabaabaa keessatti irraa itti banamee falaadha. Guddaa galatoomaa ulfaadhaa. Nuti poolisiin Oromiyaa wabii uummataati wabii nageenyaatti beeknaa. Namni tokko yakka yoo hojjate akkuma isin beektanii yakka sanaaf mana murtiitti dhiyaatee waan seerritti murteessuun adabama malee wanta akkasii waan godhamu miti. Maqaa poolisootaas maqaa qaama nageenyaas hin balleessu waan ta'eef isin nutis namoota akkasummataaf quuqamanuu qabna jenneeti kan nuti iyyataa turre miidiyaadhaan kan nu iyyaa jirru galatoomaa ulfaadhaa. Suuraa fi wanta garaagaraa isin erguu dandeenya barbaachisaa taanaan. Ayyee waatsaappiidhaan na ergaa ragaa uummanni ragaa barbaada akka to'atame waan ta'eef to'atamuusaa waatsaappii ni qabdanii kanaan. WhatsApp illee ni jira wanta jiru hunda yaada gabaabaa waliin abbaa aanaa dalloo mannaati. Isinis karaa miidiyaa keessanii ibsa baasaa sagalee hawaasa keenyaa dhageenyee komii isaanii arginee gochi raawwatame kun dogoggora akka ta'e hubannee namicha kana seeraan to'anneerra kan jedhu isinis miidiyaa keessaniin ibsa baasaa isiniifis galataa uummanni illee isin galateeffata borus akka akkanaa akkan hojjetu. Suuraa nu fuudhe Alex. Ayyee suuraa waatsaappiidhaan na ergaa ammuma galatoomaa ulfaadhaa baay'ee isin jaalanna isin kabanya. Alex suuraa nu fidi kottu deemi suuraa nu fidi kottu suuraa fidi kottu dhoofani. Bira keenya bannaa taasisa keenya. Wayidee. An jireenya koo akka dhagammadee. Hin dandeenya bakka. Jireenya koo akka dhagammadee hin beeku. Dhugaa hin baasin hin jedha. Dhugaa lafaan hin galan. Imimmaan keessa lafa muudee bara. Namni namummaa qabu miidhama akkasii argee hin callisu. Galatooma warri dalloo mannaa galatooma. Baalee. Gadi barkaate. Galateeffadhaa. Wanti tagaalaam. Tatti fufna amma suuraan nuuf jabaadha. Sooyyee kiyya galatoomi sooyyee ilmoo namaa haadha nama hundaa rabbi siif haa kennu ijoollee keera rabbi si haa bulchu. Mubarak eenyu fidutti afaaniin akkaawunticha namni tokko himaa. Himu fani chaalenjii fudhachuun naannoo dhawwitaniin tokkummaa. Chaalenjii itti fufna mubee warra deeggarsa gurguddaa taasise kana sooyyee kana dabalatee atis nama foloo gochisuus taasisaa hundumaa. Mana foloo godhaa jalqaba sada booddee akkaawuntii haala keenyaas hunda kana foloo godhaa. Mallattoo ida'u maqaa fuuldura jiru balleessaa. Footoo siniif daarraa harka isaa hidhame haadha keenya dhiite. Kanaaf foloo godhi yoo gammachuu qabaatti. Wallahi hadha foloo goone taanaan manas warra gastiiraas hadha foloo goone taanaan isini quuqama wayii hin qabdan. Calluma ittanii wal geenye jechuudha. Humna qabnanu. Akkasi kuno. Let's go. Kana kuno kanan barbaadu. Foloo taasisi. Balau laalartu. Uummanni birrii kennaara. Odeeffannoo hin fidee dhufa na deebista bakka koo duwwaanaa kaa'e hin galchinnam. Ishi. Dhaggeeffadhaa. Amma mobaayil baankingii keenya irra seenna. Amma membarii giiftii naa kennaan jenne membarii naa ta'a. Membarii kana naa ta'a. Membarii maa hin beektu vaariyaalii kaasa. Maalan si soba. Thank you sayyeeko. Membarii kana naa tuqaa maaloo. An giiftii naa kennaa siniin jedhaan jiru. Membarii tuqaa. Vaariyaalii kaasa. Vaariyaalii mana akkaawuntii irratti mul'isaan oole. Namoota hedduu tura siitii natti ergaa jira. Obboleessa keenya Alii kan jedhamu birrii 2,000 galchee waasaappiitiin ergeera. Karaa messenger karaa tiktok illee namoota hedduutu natti ergaa jira. Birrii 5,000 birrii 10,000 birrii hedduu ergaa jiru. Thank you. Na dabarsaa Facebook irratti maxxansaarra. Amma akkaawuntii waliin dhannee chaalenjii birrii 500 ila 5,000 jedhuun.
challenge birrii 500 qophaa'a. Meme Ustaz Saad maal eessaa yaa'e jedhanu. Shesaadiin eessa keenya irra jedhee gurra nu afuusanu. Muhammad. Thank you maamee ko. Wayye. Mube shesaadiin eessa keenya irra jedhee yeroo tokko gurra nu afuusanu. Ishi. Thank you maamee. Dhaggeeffadha. Kuma tokko qoygaa challenge birrii 500 kooti jala naa seenaa dara. Birrii 500 qophaa'i. Birrii 500 500 challenge. Kuma tokko. Bismillah jabaadha. Afurtamii ja'a Ustaz Saad deeqala manaa kennaa nutti himtu birrii edenu geenye challenge kennan kaa. Kuma tokko nigdi baankiidha. Kuma tokko jettanii afurtamii ja'a soddomii tokko afurtamii ja'a saddeettamii afur sagal irran deebi'a. Kuma tokko 500 irratti gadhiisaa please. Namni dhibbi tokko adaraa haadha keeti. Adaraa haadha si deesse nama 100 hin jedheeman. Namni dhibbi tokkittiin birrii 500 galcha. Yoo dhugumaan gammaddan qabame sagalee taanee lafaa kaafnee barbaannee siniifinne iyyinee gisiisne mootummaan wallahi gaara amma godaatti galatooma mataan dhaabadhee si galateeffadha. Kanaaf warri gammaddan 500 inna hidhaa galuunni isin immoo deeggaramtee mana siitti galti yoo rabbi jedhe. Kuma tokko afurtamii ja'a soddomii tokko afurtamii ja'a saddeettamii afur sagal Sa'ad Aliyyi meerii siitiin erga irran deebi'a ammas isa dhumaa. Kuma tokko afurtamii ja'a soddomii tokko afurtamii ja'a saddeettamii afur sagal Sa'ad Aliyyi tokkorra deebi'u ammas galchaa jirtu abdii qabaan 500 galchaa jirtu abdii qabaan isiitiin argaa isinii baneera inboxii ko tiktookiin ko meseejiin sabanaadha. Kuma tokko wayyee. Waan haaraa obboleessa keenya tokko TikTokii koo kanaan dhufee miisejii naa barreessee birrii 10,000 galchee ergeera rasiitii. Maqaan isaa maqaan Facebook isaa Widaad Khalil. Nu ergaa 10,000 galchee ergeera. Widaad Khalil kana waan beekutti fakkaata. Ela kana TikTokiin isaa laakuna. Koy ittiin galagashaa kaamera. Takkaa qo'a. Sorry dhiifam. Masha Allah tabarakallah. Masha Allah tabarakallah. Abdiin nu fela gacha abdii gacha gacha. Munira hojii hojjedha. Achi galagashaa yoo wallaaleera nu. Siin erga baqa achirratti. Na erga polisa. Maammeen birrii 20 jedhee birrii isaa galaa jira. Maammeen amma bu'e. Mubarak. Wayyee. Maqaa armee kanaa natti himee abbaa langaan na gaafatan. Maqaan keessan eenyunni? Maqaan isaanii eenyunni obboleessa reedii? Atillee badhaasa qabda. Abshir badhaafamuu qaba mucaan kulle. Maal jettan mee? Oye. Maqaa armee kanaa nutti himee. Maqaan kiyya Masarat. Masarat eenyuti? Abdurazak. Masarat Abdurazak. Abdurazak eenyuti? Abbaa langaan na gaafachaara. Araddoodha. Asumaanii dhaamsa tokko qabna kabajamoo dhiifamaa wajjini. Namoonni akka kana yakka akkasii hojjetanii baranii haadha kanas mucaa haadha kana gargaarsisaa jirus miidhuu danda'u waan ta'eef wanti tokko akka irra hin geenye isinis qaamolee nageenyaa naannoo isaa jiranitti ayyee galatoomaa ulfaadhaa suuraa WhatsAppiidhaan adidee suuraa naa ergaa. Thank you. Daba memberita guys, memberita to. Bakka waa tokko yaaddoon hin jiru amma yaaddoo irraa bilisa ta'an irraa socho'anii gargaarsi ta'uu isin jirtu isinitti kenneraan sabiyyaa. Inchi daallan. Member guys, member jabaadhaa memberita. Memberi kana tuqa. Iluu solgachaa birrii 20 tokko kennu fayyada. Membericha bani kaati. Bane kuno jala jiram.
warra gastiirraa foloo godhaa mallattoo idoo maqaa fuulduraa balleessan hunduma mana eegalaati. Kun maa gaaffii qabaa kun? Mana foloo godhi kai warra gastiirraa guutuu foloo godhi. Ilu welcome. Daddafa. Foloo godha gargaarsitti ufeera. Ustaaz Saad wanni galee galu nutti himame. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. موسى بالله دبق خاسي والله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جرتوا كم؟ نما هدون جركون ولا ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله بوليكين. شيخ كان ورا ريادي نمني وانا رمي فبيكون سيا يرو هدون. معرفة دعوة. إلا كونوا إلا. نمني والناس الثاني أنا. إنسان معرفة. عشان في أيوب جمعية فرقان نوير جراني. وانا قام ما تقالي بربادني. إيه. تلمام عمي تلمام. بيبلا ما شانتام. إقبال ما في شانتام. إنه أليكس نيك. Sadiif shantam. صديق شانتام. تكون ما سديجة. إيش يقع كاتني. Dhibba sadii ol. Ustaaz Ahmad dhibba afur jedhee abdiinii fi tokkummaan dhibba sadii jedhan. Sadii ol. Sadii ol. Oliin hin jiru. Oliin hin jiru. Eenyu ajabara. Dhibba sadii. Dhibba sadii. Ati tokkummaan tokko hiriira. Toostamsa. Allah maashaa ta'u. amma sitti warra Galchaame galchaame. Galcha. Yaaliin keessan martuu bareedaa xiqqishumaan qattanii 300 fi 800 10 guutuu Ana dargate bakka. Ana dargate. Na dargate wanti. Let's go family. Daqiiqaa 30 tun guutiin 300. Masha Allah tabaarakallah. Family. Tokkummaan argate? Hin arganne wallaahi. kuma dhibba sadii Ana sagoota jiru wayya wallaahi lama shantama jedhe. Dhaayii gadi. Maal sadii matarra argatee raadhiisi. Dafa guys. Isa karaa jiru. Dafa guys. Family jabaadha guys. Accounting mi abdi. Accounting tima. Dafa nama dunu na dada wale na gafatara waye kana. Dafa dubbadha. Abdii keetaa jiru tokko akkaawuntii ishi jedhe sooyye. Kanan jedhu garaana ga'uu dide. Inumaayyuu moo? Ayyee. Ayyee sooyee. Dhugaa taa'ee ilaalee ijoollittiin nama rarte akka isheen itti godhattu. Ijoollee kooti naaf eebbisanii maqaa ijoollee koo 5 10,000 jedheen isa silaa irratti 3 kennamini. Kuma 30 kennamini. Eeyyeen. 20 dabalaati 50 godha. Bala. Masha Allah sheesaan viidiyoo bana Ijoollee koo du'aayi naa godhaaf ijoollee koo naa eebbisa. Ani abdii hedduu na gammachiifte sooyyeen tuni rabbi isii haa gammachiisu ijoollee isii rabbi umrii isii haa dheeressu ijoollee addunyaan deemtu ijoollee akka aduun mul'atu ila sooyyee ijoollee akka aduun mul'attu kanatti mul'attu rabbi isii haa godhu. Amiin. Aduun beeki nama maraa walgeetti ijoollee teeta nama mara walgeettu rabbi isii haa godhu beekumsaan qabeenyaan dhugaa akkuma qalbiin kee qulqulluu kana ijoollee teellee qulqulluu rabbi isii haa godhu qabeenyi si biratti haa turu. umrii dheeraa hedduu gammanne dhugaa rabbi hedduu gammanne namni qabaateef hin kennu beeki namni yoo keessa isaa quuqama qabaate kenna malee abbaan qabeenyaa hedduutu jira waan nu amma guurre kana namni tokko kennuu danda'a garuu qabaatanii fi miti namummaa yoo qabaatan kennanii ati nama namummaa qabu ulfaadhu kabajame umrii dheeradhu dhugaa. Amiin. Hamtuu ta'e rabbi nun